Balaa konkolaataan yeroo adda addaa bakkoota adda addaatti irra deddeebiin uumamaa jiruun lubbuun namootaa darbaa jira. Guyyaa kaleessaa jechuun onkoloolessa 22 bara 2025 godina Shawaa Bahaa aanaa Olanciitii naannoodhuma magaalaa Olanciitiitti balaa konkolaataa uumameen namoonni hedduun lubbuun darbaniiru. Namoota balaa kanaan lubbuu isaanii dhaban keessatti baay'inaan ogeeyyiin fayyaa ni argamu jedhame. Ogeeyyiin fayyaa godina Arsii irraa ka'uun qormaata fooyyeffannaa barnootaaf gara yuunivarsiitii Harammayaa deemaa turan keessaa 7 kan ta'an lubbuu isaanii balaa kanaan dhabaniiru jedhame. Kan miidhaan qaamaa xiqqaa fi guddaan irra ga'e jiraachuus waajjirri fayyaa godina Arsii ibsee jira. Ogeeyyiin fayyaa kunneen ogummaa fayyaa qabaniin uummata isaanii osoo of hin qusatiin hanga gaafa lubbuun darbanitti tajaajilaniiru jedhe waajjirri fayyaa godina Arsii. Maatii miidhamtootaa kanaaf uummanni deeggarsa akka taasisus waajjirichi waamichaa godhee jira. Odeeffannoodhuma wal fakkaatuun guyyaa wal fakkaataa jechuun onkoloolessa 22 bara 2025 konkolaataan fe'isaa Jibuutii irraa gara Finfinnee imalaa ture garagaluun miidhaa geessiseera jedhame. Balaan kun calanqotti kan dhaqqabe yoo ta'u balaa uumame kanaanis konkolaachistoonni lubbuu dhabuu fi qabeenyi baay'een manca'uutu gabaafame. Balaan konkolaataa irra deddeebiin uumamuu lubbuu namoota danuu galaafataa jira.